hireedha badhaasa rabbiiti. Maafni jijjiiramte akka gaararraatti osoo si kunuunsuu akka biqiltuutti, osoo si qabadhuu akka killeetitti, osoo si hidhadhuu akka sabbataatti. Maaliif bofa taatee na hiddite ati? Takkaa si namanne booddee kee taa'eetiin hamaa kee sin fedhu jaalalti ni beekti. Gaddaa fi gammachuu san si jaladheessa. Ati hoo maaliif natti taate summii nyaata keessa? Si jaaladhe dhugaan akka nam tokkootti, hiriyyaan dhugaadhaa gaaddisa jedhuuti. Osoo an jedheetti on si ilaaluuf duratti bofa afaa jalaa natti taate ati. Qoree dhuqqee keessaa ilaalanii arganii irra kan kee malee keessa kee hin beeku ani. Karaa bofaatii fi garaa naman beekan jedhu manguddoonni yeroo makmakanii hundinuu ni dabra guyyaa isaa eeggatee kunis dabruun oolu gaafa guyyaan geette. Akka rabbiif malee sila akka keetiif carraan koo gubate galmasiif hin geenye shirra ati xaxxe. Ni beekta hundumaa wanta keessa tarre akki waliin taane maaliif sin mararre? Ofitti si qabee akka obboleessaatti dhiiga foona tuttee akka silmiititti maaf garaa sin nyaanne gatiin hiriyyummaa wal wajjin nyaatanii wal nyaachuun maaluma? Sheera natti xaxxee na kuffisuu yaaltus boolla natti qottee na awwaaluu yaaltus fedha rabbii malee homtuu namaan taatu eeggadhu boolla san itti cabuun ooltu. Ani rabbi qaba waan tokkoo nan gootu hamtus sitti yaadu an silleen abaaru garaan hiriyyummaa qofti sitti halaalu. Sila akka keetiif halkan laman bulu alhamdulillah yoona eegaru wali wajjin taanee wal faana hiriirree haddaa jiruu biyya ormaa waliin habbuuqannee osoo shenni gubduu gamtaan liqimsinee gaafa rakkoo sanuu walirraan dheessine. Har'a hoo maaf narraa fagaatu hiriyyummaan koof kee hibboo hiika hin qabne maaliif taate hafte? Ati wallaaltullee gatii hiriyyummaa an hin jijjiiramne har'allee isuma. Gaddaa fi gammachuus waliin dabarsine kanaaf hin keessi koo yoomus hin daganne. Fuula natti toltee ilkeedhaan sisseeqaa arrabame ooyite aduu rooba keessaa maaliif natti taate? Roobuun erga noolle maan dukkaneessirree? Yaaduun erga noolle maan mirkaneessirree? Yoo an dogongore maaliif nan gorsirree? Yoon gorsa kee dide maaf nan doorsisirree? Anuu silaan diduu bari gorsa kan kee mee naaf himi garuu maaluman si yakkee? Ani silaa beekee badii koo ofitti waa takkallee naa dhufu hiriyaa koositti silaa si araarfadha kolma siqqaleetiin badii koo wallaalee kanan na marare jaalala kiyyaaf kee jibbaan maatiif dhaale? Saree maleen jirtu kan duubaan si nyaattu gantuudha kan duubaan dirree keessa dhaamtu yartuudha kan booddee teetee yartuudha kan booddee koo teettee si hamattu wanti qaanyiin beekne yaa rabbi nun godhin hiriyaa hireegani.